Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo kanneen channel Afrikaa Samsung irratti hordoftan. Egaa nageenyi keenya bakka jirtan hundatti sinuuf qaqqabu. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarraatiin walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti suuraa footoo fi viidiyoo bilbila keessan qafoo bilbila keessan irraa qabdan gara miimooriitti akkamitti akkasin dabarsuu dandeettan isinitti agarsiisa. Hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan nafaana tura. Egaa kanneen jalqabaaf gara channel Afrikaa Samsung har'a yoo jiraattan barnoonni keenya yoo isin tole channel keenya subscribe godhaa. Viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan like godhaa, hiriyoottan keessaniifis qoodaa isiniin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha karaa amma isinitti agarsiisaa jiruun jechuudha karaa appilikeeshinaati jechuudha. Egaa karaa kaaniin isinitti agarsiisuudhaaf bilbilli namoota hedduu garaagara waan ta'eef bilbila kanarratti akkaataan fayyadama bilbilaatis waan wal dhabuuf jechuudha karaa aappii kanaan karaa aappii kana filadhee karaa aappiitiin isinitti agarsiisuu dhufee jira jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha aappii kana ni buufattu jechuudha. Akkuma agartan maqaan appilikeeshinaallee isa kana move apps files SD card kana isa kana ni buufattu. Dabalataan aappii kana liinkii isaa description boxii viidiyoo kanaa jala isiniif kaa'aa achi ilaaltanii buufachuudhaan itti fayyadamtu jechuudha. Fakkeenyaaf aappii kana erga buufattanii xumurtanii booda maal gootu kallattimaan open gootu. Sana booda erga haala kanatti isiniif banamee xiqqoobsaan eegdu. Hamma inni nuuf banamu obsaan eegdu. Fakkeenyaaf asirratti jechuudha. Akkuma agartan fuula kanarratti wantoota garaagaraa qabachuudha. SD kaardii irratti kan isin dabarsuu dandeettan viidiyoo, footoo, dookumentii garaagaraati jechuudha. Dhiifama beeksisa. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha beeksisa booda jechuudha. Beeksisa kana booda kallattiidhaan naaf banee jira jechuudha. Yeroo isiniif banu jechuudha. Beeksisa irraa erga deebitanitti yoo beeksisa isinitti fidee beeksisa irraa deebitan haala kanatti isiniif bana jechuudha. Asirratti jechuudha isa jalqabaa irratti yoo isinitti agarsiise appilikeeshina garaagaraa jechuudha kan bilbila keessanii irraa qabdan qafoo bilbila keessanii irraa qabdan asirraa jechuudha gara SD kaardii itti dabarsuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf achirratti yoo kilik gootan alloo gochuu isin gaafata alloo ni gootu jechuudha. Sana booda jechuudha kallattimaan appilikeeshinoota garaagaraa isiniif bana jechuudha. Aappiin asirratti qophaa'ee jiru aappii 32 jechuudha kan isiniif dabruu danda'u. Kanaaf appilikeeshinoota 32 kana kallattimaan garasii dabarsuu dandeettu jechuudha. Egaa Clean your Android. Download. beeksifni akkanaa kun yoo isinitti dhufe mallattoo X sanirra cuqaasuudhaan gara duubaa deebitu. Egaa gama faayilaa jechuudha karaa kana akkasitti agarsiisaa jiru. Amma faayila jechuudha fakkeenyaaf footoo, viidiyoo fi audiyoo garaagaraa jechuudha kan bilbila keessanirraa qabdan gara miimooriitti dabarsuudhaaf asirra dhuftu jechuudha. Erga asirra dhuftanii al tokkoof asirratti ni cuqaaftu. Sana booda iddoo kanarratti maal gootu sarara sadan kanarra al tokkoof ni dhuftu. Sana booda maal gootu SD kaardii kana ni filattu jechuudha. Eega SD kaardii filattanii booda maqaa faayilaa moggaasuudhaaf asirratti kiliik ni gootu. Sana booda new folder iddoo irratti ni cuqaaftu. Sana booda as jechuudha iddoo sarchi kanarratti kiliik godhuudhaan yookiin ammoo iddoo mallattoo barreeffamaaf qophii kanarratti kiliik godhuudhaan fooldara barbaaddan ni moggaaftu jechuudha. Fakkeenyaaf kuusaa haala kanatti fakkeenyaaf erga kuusaa jedhanii booda kallattimaan OK godha. Sana booda erga OK gootanii booda maal gootu asirra dhuftanii select iddoo jettu kanarratti ni cuqaaftu. Sana booda kallattimaan gara suuraa audiyoo fi viidiyoo faayila keessan keessaa qabdaniitti kallattimaan isin dabarsa. Sana booda ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf an amma tokko filadhee isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf isa kana jechuudha. Isa kana jala suuratu jira. Suuraalee garaagaraatu jira. Suuraalee kana ni filadha. Sana booda faayila kana fakkeenyaaf waan faayila kana jala jiru bakkuma takkatti achi dabarsa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti sanduuqa duwwaa kanarratti kiliik nu godha. Yoo isin fakkeenyaaf faayila kanneen hunda isaa bakka takkatti kooppii godhuu barbaadan yookiin immoo muuf gochuu barbaadanis ni dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti jechuudha jalqaba osoo mallattoo raayitii garraa sanarratti hin guutiin booda asirratti raayitii kana irraa kaaftu. Sana booda osoo raayitii gubbaa sanarratti hin guutiin as mallattoo kanarratti jechuudha asirratti iddoo raayitii kanarratti al tokkoof haala kanatti cuqaasuudhaan kana hunda isaa bakka takkatti raayitii irratti guutuu jechuudha. Amma hunda isaa bakka takka dabarsuun barbaadu tokkuma keessaa dabarsee isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf
ani isa kana jechuudha. Suma kana keessaa filadhee dabarsee isinitti agarsiisa. Tole sana booda erga haala kanatti al tokkoof mallattoo yookaan ammoo mallattoo kanarratti raayitii guutee booda sanduuqa duwwaa irratti raayitii guutee booda maal godha as iddoo kooppii jettu kanarratti al tokkoof ni cuqaasa. Mallattoo kooppii kanarratti ni cuqaasa. Erga mallattoo kooppii sanarratti cuqaasee booda deebi'ee maal godha as iddoo kanarratti ammas deebi'ee select godha jechuudha. Erga select godhee xumuree booda haala kanatti gara faayila irraa gara miimoorii naaf dabaraa jira jechuudha. Tole haala kanatti egaa sakandii muraasa keessatti jechuudha dabree naaf xumuramee jira jechuudha. Sana booda maal gootu dan gootu jechuudha. Erga dan gootanii xumurtanii booda faayila wanti faayila kana jala jiru yookiin ammoo piikchaan as jalatti argamu hundi isaatu SD kaardii irratti kooppii naaf ta'ee jira jechuudha. Wanni isin asirratti isin hubachiisuu barbaadu an kooppii godhe malee guutuu isaa muuf hin goone jechuudha. Guutuu isaa qafoo irraa hin kaafne isin ammoo ispeesa qafoo keessanii isiniif haa bal'atu yookiin ammoo qafoon keessan qullaa gootanii qullaa yookiin ammoo himtii godhuudhaaf jechuudha. Maal gootu asirratti kilik gootanii waan qafoo irratti osoo hin hambisin jechuudha. Suuraa kana kooppii osoo hin godhin guutumatti fuutanii muuf gochuu dandeettu jechuudha. Yookiin ammoo gara miimooriitti dabarsuu dandeettu jechuudha. An ammoo as miimooriirrattis qafoorratti hafee jira. Qafoorraayis ni qaba amma qafoorrattis naaf hafee jira yookiin naaf hafee jira. Akkasuma miimooriirrattis achi dabarfadhee miimooriirraayis ni qaba jechuudha. Bakka lachiyyuu ni qaba jechuudha. Kanaaf amma isinitti agarsiisuudhaaf fakkeenyaa fi as faayila kiyya jala galee isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaa fi asirra eega galtanii booda fakkeenyaa fi akkuma isin agartan jechuudha SD kaardii kana jechuudha. SD kaardii kanarratti ni cuqaaftu. Sana booda akkuma isin agartan kunooti fooldarri yookiin ammoo maqaan achitti moggaasee kuusaa kan jedhu kun asittis naaf dhufee jira. Akkuma isin agartan gubbaa kanarratti SD kaardii jedha. Yookiin ammoo SD kaardii jechuun miimooriidha jechuudha. Sana booda maalini asirratti ni cuqaaftu. Sana booda akkuma isin agartan as jalatti piikchaa jedha. Piikchaa kana jala suuraalee reefan achitti kooppii as godhatu argamaa jechuudha. Kanaaf egaa hordofaa jechuudha. Haala kanatti itti fayyadamtu aappii kana buufadhaati itti fayyadama. Egaa viidiyoon keenya yoo isinitti tole viidiyoo keenya laayik godhaa. Hiriyoottan keessaniifis qooda. Chaanal keenyas warroonni haaraa taatan barnoonni keenya yoo isinitti tole subscribe godhaa irraa fayyadamaa isin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.